Obboleettii tokkotu akkas jedhee seenaa tokko naa barreesse. Viidiyoo kana koppii linkii sheer duwitii naaf gochuu hin irraanfatinaa. Yaada keessan immoo yaada gaarii koomentii jala naaf ka'a. Obboleettiin kun akka carraa seentee dubbifachuu dandeessi waan ta'eef akkas jettee naa barreessite. Karaa inbookii naaf keesse. Nagaa Waaqayyoo siif haa baay'atu. Diboo koo akkam naan jettee erga nagaa na gaafatteen boodatti diboo koo waa'ee koo eessarraa jalqabeen eessatti immoo xumura. Maal jedhees immoo sitti himuu hin danda'a. Diboo koo ani biyya abbaa koo ergan ba'e yookiin biyya ormaa hagan jiraachuu qabaadhe waggaa 14 guuteera. Ani waggaa 4 Beeruutiin hin hojjedhe. Waggaa 10 immoo Dubaay keessan jira. Hanga har'aatti mana xalabaan hojjedha. Guyyaa tokko akka namaatti gabbee bashannanee guyyaa tokko nyaata gaarii nyaadhee uffata gaarii uffadhee hin beeku. Jireenya siqaayii yoon jedhu sii gala miti. Jireenya siqaayiin jiraachaa jira. Diboo koo waggaa 14 biyya ormaa hojjedhe kun ammoo waggaa 15ffaa kiyya jammaruufame. Garuu gara biyya kootii nan gala jedhee gaafan yaadu madaa baay'ee akkasuma immoo wanta gara biyya kootii akka hin deemne na godhe baay'een qaba. Diboo koo mee yaada kiyya kana dubbisiitii namni akka kootii jira laata? Miidiyaa kee ofii keetii fayyadamtu yookiin immoo itti dhaloonni yaada namaaf kenna jettee yaaddu irratti sheer naa godhi. Seenaan kun taratii miti yookiin immoo oduu durii miti. Jireenya koo keessaan waan tokko siif oola. Dubbatamee dhuma osoo hin taane waan tokko irraa siin jedha. Diboo koo ergan biyyaa ba'e waggaa 14 jedhee sitti himeera. Amma 15ffaa eegaluufan jira. Biyya ormaa keessa osoo man jiraadhuun haadha koo dhabe. Osoo waa'ee haadha kootii taa'ee boo'uun obboleechi koo sitti dabalame. Haadha tokkoof obboleessa koo dhabe. Haadha koof obboleessa koo dhabee galee awwaala isaan irra naabbanne. Biyyuma ormaan jiraadha. Garaa koo maradhee gizee namni nattaasee sobee seeqqadhee yeroo dhossaa kootti immoo imimmaan koo dhugaa. Diboo koo harmee koo aga duutee ammoo waggaa 4. Obboleechi koo immoo waggaa 2 guuteera. Kan naafani nama lamaadha. Isaan lamaaniifuu garuu hin taane warra du'aniif maaf ambu'aa? Diboo koo mana Adaama irratti ijaarradhee abbaan koo quba nan qabu waan ta'eef karaa namaatiin namni na gargaaree mana naa bitan turan. Bakki isaanitti mana naa bitan immoo narraa haa baatu jechuu tokko beektaati. Narraa haa baatu jedhanii karaa gubbaadhaa yookiin lafa mangistii gubbaadhaa mana naa bitan. Mani isaan naa bitan sun kaartaa pilaanii qabu ture. Anaan garuu bica kaardii qabanaan jedhan turan. Erga diigamee natti himanii malee. Gaafa isaan naa bitanii ji'a 7 ji'a 8 booda mangistiin dhufee manicha sana diige. Manattis lafattis birriittis humna koottis namni hunduma isaa dhabee garaa koo muradheen taa'e. Diboo koo ani namaafis hin taane ofiifis hin taane abaarsa eenyutu na qaqqabee laataa jedheen yeroo hunduma bu'a. Diboo koo waggaa 14 hojjedhee har'a waan kaardiidhaan guuttadhu hin qabu. Obboloonni koo lamaan immoo harmeen kun dhiistee deemte tokkicha jaalattu keessaa fudhattee siif immoo lamatu mala jettee anaaf dhiistee deemte suni tokko mana namaatti biddeena toshiiti tokko immoo mana namaatti warii eega. Diboo kun jiruudha jettee yaaddaati. Maaloomee diboo koo anaan maallaan jetta? Rabbi kuni nama baay'ee hin ajjeesa. Nama baay'ee du'aan isa fudhata. Ana garuu jireenyis duunis namnis haallis na irraanfateedha. Nama waan hundumaan gatame gaafa jedhamee dhageessee beektaa diboo? Ani nama waan hundumaan gatameedha. Jireenyi kiyya hundumti isaa duwwaadha. Waggaa 14 hojjedhee birriitti namni birrii hin qabu. Harmee koo galeen awwaallanne awwaalcha ishii lafa ishiitti awwaallamte hin argine. Gaafa obboleessi koo duullee dhageera hin nageenye siin hin jedhu garuu hin galle. Obboloonni kiyyaas mana namaa akka hojjetan nan beeka garuu gargaaruu hin dandeenye. Diboomee maallaan jetta? Ani garuu waan lama murteesseera. Hordoftoota keetiif qoodi. Yaada isaanii seeneen dubbisa. Yaada nama ittiin na jajjabeessuun barbaada. Amma yeroo kana keessatti ani karaa sirriirra hin jiru waan ta'eef amantii kootti nama jabduun ture. Garuu har'a amantii kootti nama dadhabduudha. Macaafa koo yookiin kitaaba koo amantii dubbisuu dhiisee haganii shaanxaa kiyyatti galchee lukaa'e. Waggaa 6 xumureera. Jiraayyuu ilaata jedhee yaada gaafa. Kadhadhees hin beeku. Amantiis hin qabu. Humaa waan hin beeku tokkoyyuu hin qabu. Diboo koo harki kiyya qullaa kiisiin kiyya qullaadha gaafa siin jedhu koo waa baay'ee isaa laaleetiin inni damooza kana ji'a kana yoo fudhadhe maaliin hin godha laata jedhee yaada. Garuu humaan hin hojjedhu namaafis hin kennu. Sababni isaa maaliif yoo jette jireenyi kiyya duwwaadha waan ta'eef haadha dhabuu jechuun ammamaa ganama hubu nama haadha dhabee beeka. Obboleessa tokkicha immoo ishiin naa dhiistee deemte isumaan qaba jedhee isatti rarra'uyyuu deebistee narraa fudhatte haati kiyya nagante. Haati kiyyaa garaa natti jabaatte ormi garaa naa laafa diboo. Yaada keenaaf qoodi waan naan jettu naan jedhi. Ani garuu waan lama murteesseera. Tokko biyya abbaa kootii galee qoricha dhugee ajjeesu. Lammaffaa asuma fooqii kanarraa of gad darbee reefi koo gara biyya koo akka galu. Gaafa sanis immoo obboloota tiyya lamaan hafte sun immoo maal ta'u? Haadha dhaban obboleecha dhaban anaa hoo dhaban immoo maal ta'u jedhee yaada. Bamaanninyaa diboo koo kanarra yaada keessatti hin baay'isu. Atis hojii qabda waan ta'eef yeroo dubbistu hin qabdu. Diboo koo mee yaada kiyya kana
karaa sooshaal miidiyaa kee yookiin karaa tiktokii keetii naaf qoodi. Namni akka kootti siqaayee argee jira laata? Namni akka kootti garaasaa madaa jira laata? Namni akka kootti biyya ormaa taa'ee nama lama awwaalee jira laata? Namni akka kootti waggaa dheeraa hojjetee birrii tokko hin qabne jira laata? Shamarran biyya alaa shaamadha kan jedhan suni inni suni sirrii miti. Shamarran biyya alaa shaamadhaa gadi jedhanii moggaasuu fi qabu. Dibooko namni akka kootii kun jira laata? Mee yaada kiyya kana naaf qoodi. Yaada qabdus immoo na gorsi. Lakkoofsa kiyya kunoo isa gajjallaasiif ka'e kanaadha. Isa kanaan na dubbisi. Waan hunduma isaa fayyadama. Iimoos wasaabbis nan qaba waan ta'eef. Lakkoofsa koo garuu miidiyaa irraan kaa'in. Dibooko baay'ee si jaaladha. Sin kabaja. Waan ati naan jettu immoo dhaggeeffachuudhaaf yeroo hunduma deddeebi'ee silkiin yoo waame situ naa dawwali jedhee silkii kaasaa ture. Ergasii barreessee harri guyyaa arfaffaadha. Dibooko ergasii barreessee ergasiifan barreessa jedhee harri guyyaa arfaffaadha. Dibooko garuu yaadeen ture si barreessuu moo nan sodaadhe simmiidhaa laata jedheetinan simmiidhaa laata jedheetinan Dibooko yaada keenaaf qoodi baay'ee si jaaladha si kabaja. Anis baay'ee si jaaladha haadhoo koo akka carraasiin na dhaggeeffatta yoo ta'e obboleettiin kun yaada akkasittu isiniif qooddeerti. Yaada ishii kana gaafan dubbisu baay'ee natti dhagahame baay'een gaddaa ture. Waggaa 14 hojjetanii birrii tokko hin qaban. Gaafa jedhamu namatti dhagahama. Waggaa 14 hojjechuu miti. Waggaa tokko hojjettee gaafa birrii hin qabdu ta'e baay'ee isaatti dhagahama. Sababni isaa waa lama dhabdaa. Humna kee dhabdaa, birrii kee dhabdaa, baay'uma isaan ulfaatadha. Warri akkas mana ijaartanii manni keessan isin jalaa diigame gooftaan jajjabina isiniif haa kennu. Baay'uma isaa kabbaadidha. Mana ijaaruu jechuun kan kaatee beekutu hamma kaatichi nama hubuu beekadha miti Oromoon. Gooftaan jajjabina isiniif haa kennu. Namni immoo biyya ormaa teessanii haadha dhabdanii, abbaa dhabdanii, obboleessa dhabdanii ammallee irra deebi'een jedha gooftaan jajjabina isiniif haa kennu. Yaada ishii kanaan humaa jechuu hin barbaadu ani. Sababbiin isaa humaa jechuun jedhuun hin qabu waan ta'eef yaada keessan koomentii jala kaafii ani immoo galeen koomentii keessan dubbisa. Ishiinis immoo akkasuma koomentii keessan akka dubbistu abdiin qaba. Eebbifamaa. Warroonni yaada akkanaa kana qabdanii karaa keessan hin booskinaa guddaa. Uumaa isinii gochuu yoo hin dadhabe isin gorsuu hin danda'a. Sin caalan beeka osoo hin taane immoo isin gajjallaan beeka. Eebbifamaa. Shaaloom. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jirra jirtu baga jiraatanii bakkuma jirtanitti nageenya raamana rabbii isin bira haa jiraatu. Ashama harka fuunee warroonni amantii biraas hordoftan hundumti keessanuu baga jiraatanii. Dhugaa dubbachuudhaaf seenaa mucayyoo tanaa baay'ee takka garaana nyaate baay'ee takka jechuudha. Ilma namaa kun jireenya addunyaa tana keessatti wanni inni keessummeessine takka iyyuu hin jiru jechuudha. Keessattuu jiruu biyya namaa tana keessa taa'anii haadhallee dhabanii, abbaas dhabanii, obboleessas dhabanii, obboleettis dhabanii, waan dalaganillee dhabanii akkanatti jiraachuun baay'ee takka ulfaatti. Rabbiin obsaa fi jajjabina isiidhaaf haa kennu. Obboleewwan tiyya jireenya addunyaa qormaata. Qormaata kanammoo nama obsa qabu. Nama dhugamatti obsa qabu keessa taruu danda'a. Inshallah rabbiin obsa isiidhaaf kennee rabbiin jajjabina isiidhaaf haa kennu. Duniyaa daladdellee dhabdee maatii ofii ka guutuu gaafa jalqabaa itti deebi'aadhaan kan biraa baate maatii sanis dhabdee haadha dhabdee abbaan hin hafnee fi abbaan jalaa deemee haati hin hafnee fi maatii kana obboleessas akka haadhaatii fi akka abbaatitti bakka buufattee ilaaltus jalaa amrii ta'ee duniyaa hojjettanne ni dhabdee waa mara dhabduu taate garuu immoo alhamdulillah jedhanii fayyaa qabaachuu ofiisitti gammadanii fayyaa ofiitiin jiraachuu waan guddaa tokko. Wanti hunduu fedha rabbiitii akka rabbii fedhetu ta'a jechuudha. Akka namni fedhe osoo hin taane akka nu feene osoo hin taane akka rabbii fedhetu ta'a waan ta'eef obboleewwan tiyya warroonni muudannoo akkanaa qabdanii warroonni oduu isin biyya namaa jirtan maatiin keessan isin jala gara fuula rabbii deemee warroonni immoo akkasuma wanna daladdan mana diigamuudhaan dunyaan keessan baduudhaan maallaqa namatti kennitanii maallaqa isin dhooggachuudhaan nama bira kaayattanii isin dhooggachuudhaan dhabdanii jiruu biyya namaa tana keessatti cinqamaa jirtanii dhugaan isaanii jedhaa hundi yeroo saniif nama cinqiti malee yoo obsa qabaatanii obsanii rabbitti of kennanii jedhanii rabbiin immoo waasan caaluuf bakka namaa buusee bakka gaarii bakka ati yaannee fi wanna ati hin yaadanne olitti rabbi si milkeessuu danda'a. Akkasuma obboleewwan tiyya warroonni rakkoo akkana